Hoji lubummaatti erganii muudame officially by default isa waraqataan jechuudha. Waggaa torba garuu erguma gaafa kutaa torbaffaarraa kaaseetan immoo tajaajilaa ture church planterii ta'eetan amma waldaa warra adii keessaan paasterii ta'ee jira inni akka daldaltan beeka. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ani iddoo hundumaa iddoo deemutti maal Oromoon inni beeyi otoo kan ishee danfuu kan namaa sochoofti. Naan jedhan iddoo tokkooti immoo eeggadduma kan. Egaa namni ofii waamu miti iddoo kaanitti of waamuu dandeenya hojii lubummaatti garuu namni ofii waamu. Waamichi kan eenyuti? Inni na waamnaan malee otoo anatu of waama ta'eeti inni Oromoo mantan of waama ture. Sinigale kanaafi waldaa guddaadha. Waldaan keenya tuma konferensii qopheessin iyyuu gara nama 700 waaqeffata satan qaba. Shifti tokko duwwaa Christmasii Wednesday amma to'anii dhufiin dura jalqabanii shifti 4 ture. Arfanu nama 666 qaba ture. Christmasiitti immoo takka duwwaa kan dhufan jiru kanaaf baay'atee shifti 4 ta'e. Waldaa guddaadha waaqayyoof haa galatu. Paulen Beka, Pastorota Sadi, Sadan Kesa Tokwana, Wagga Jatama Kesatimo, Paul Dani, Teo Kesatimo, Pastor Kurachana, Duato Chitika Charamejra, Kunwami Chawak, Yote, Malema, Jetres, in non branchu. During Como, Walagabahati, Aladdin Mod, do GPS Rai Barbadan, good days and Jordan Tidalade, Beke Beku Guduru, Loya Kidame, Fedam too. Achitti daladde achumatti qubni waaqayyoo fuudhe malaku Amerika walakkana kaa'e adii walakkana kaa'e paasterii isaanii na godhee ulfina isaa fudhataa jira waaqayyoo. Akka fuulli koo ilaalamu dargaggeessa miti jaarsadhaani jaarsa abbaa ijoollee lamaati yaati mana koo maqaan ishee Maartaa jedhamti. Ijoollee kan kooti Jeeqoobii fi Eebbaa kan jedhaman waggaa 10 waggaa 7 qaba. Akkatan dhufee akkatan sagantaa kana fudhadhe ani hin beeku. I don't know Pastor Bulii dan jaalladha baay'ee kabajaanii achumaan qilleensa irratti malee qaamaan reef hin argine. Dhuguma qilleensuma irratti garuu waggaa 5 keessa COVID keessa naaf fe'ee tokkaa ta'ee lama ta'ee beeku dubbadheera. Namni jaalladha Yohaannis boqonnaa Kuraja something iddootti deeman nagaadhaan gahan. Mata duree tokko dubbadheera na yaadadha. Kan kana achi beeku Facebook irraa garuu yeroo hundumaa nan isa hordofa nan jaalladhaani wangeelli harka jira gatii ta'eef. Carroomtanitti dhuguma wangeelli harka jira. Dhuguma luba wangeelli harka jirudha. Yoo sin ameen jettan gaariidha. Yoo jechuu baattan isani qophaa koo ameen jedhetti walii galeera. Wangeelli luba kan harka jira. Maaliif akka konferensii qopheessitanii iyyuu naan galu. Dhuguma maaliif raajii caalu maaliif jedhame yoo dhuguma raajii caalu maaliif akka jedhe miti barreessaan Ibroota amma xiqqisi biraa dubbachuun nutti mitiiti. Sababiinsa aadaa keenya keessatti wangeelli raajii dulloomaan itti fakkaata. Garuu it is the other way around. Sini galeera? Ela. Raji gade echan droman anu nan dubbadha natti finnaan gooftaan. Raji tu dulloomaa malee wangeelli dulloomaa miti. Akkasina miti wangeeluma akkasina Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaastanii yoo dubbattan bara durii abboota keenyatti waaqayyo karaa maalii dubbachaa turedha. Kana isin jettan kana bara yoomii bara duriidha. Bara durii illee abboota keenyatti waaqayyo karaa raajootaa fi milikkita garaagaraatiin maal gochaa ture? Itti dubbachaa ture. Bara si'anaa kana garuu waaqayyo eenyu nutti dubbate? Ilma isaa Yesuus Kiristoos sadhalatee nutti dubbataa. Ilmi isaa immoo eenyudha yoo jettani? Isa caafame, isa lallabamu, the incarnate God, Jesus Christ. That's it. Kanaan ali warra biraan qabu. Nuti garuu raajiin faashinii haaraa seeneetu isa bara ture. Bara sana Yesuusin arganii beekanii arguu abjechaa turan hawwaa turan otoo argiin darban jedha. Miti Abrahaam fa'a bara kana garuu Yesuus dhalate. Eenyutti dubbachuudhaaf? Anatti
jedhe kasitti jedhe eenyutti dubbachuudhaaf har'a buliitu sitti dubbata miti hundeetu sitti dubbata miti Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo leencicha Yihuudaa goota Golgootaa janna Qaraanioo Yesuustu sitti dubbata ameen jettanii isa kana bakka kana jedheen introduction kosmarratti dhaabeeni booddee xinnoodhaan sinitti hima amma mee yeroo keessanis deemee anis pileenii irraa ho'aama isaan amma lafa bu'e ay warri jarman siriyeesiidhaan siriyeesiidhaan amma nu bareedattidha okay ani nama siriyeesiin jaalladhu sibriitti jiraadhaa jedhe malee sibriitti jiraadhaan jedhe macaafni kolfaa mana abbaa keessanii warri jirtan keessuma warri Yesuusiniif dhalate har'a kan kolfine maali gooftaa Yesuus du'aa mana keessanii dhufta yoo ta'e iyyuu kolfaa Yesuus dhalateera dhuguma koonsiniin jedhan kanuma sinitti beekanii jeelan daqiiqaa kudhan yeroo baay'ee garuu tendensi daqiiqaa kudhanii eetanni daqiiqaa 50 gochuun amala kooti misraachuma sinitti meen har'a misraachuma kanaan galla bor garuu lafee wajjin qorqomsina okay Yesuus dhalateera kanaaf kaanee dhaabanne wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa Luuqaas barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee hamma 20 isa jiru والفان يفنن مسراتو سنة نجيفننتي مسراتو سنة فنني قلنا آمين مسراتي كي من كيسني تاجل بقولنا لا بفتني توكوتي كاسة هم مديك جماعتي عريفة دين دبسة أوروبي فان دبسة وانتف يروسنتي موت ما ورا روما كيسا كنجراتن هندنو أكتر أفهمني في أغسطس موتي جبرا أبومين به Chaafamuun nama kuni isa jalqabaa ture innis bara Qereneos Sooriyaatti abbaa biyyaa turetti ta'e kanaaf namni hundinuu adduma addaan of caafsisuudhaaf gara mandara kutaa biyya itti dhalate dhaqe Yoosef dhaqe Yoosef sanyii mooticha Daawit keessaa waan tureefi Galiilaadhaa mandara Naazreetii ba'e Yihuudaa keessa Beetlehem mandara Daawit ga'e kaadhimaasaa Maariyaamii wajjin caafamuudhaaf dhaqe isheen immoo ulfa turte Beetlehem utuu jiranii yeroo Maariyaam itti deessu ga'e hangafa ilma ishee deesse lafa bultii karaa deemtutti iddoo hin arganne waan turanii fi wayyaa itti martee siree horiin keessaa nyaatu irra ciibsite tiksoonni tokko immoo naanna'aa sanaan bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolota isaanii eegu turan ergamaan Waaqayyoo diingata isaan dura dhaabbate ifni surraa gooftichaas naannoo isaaniitti ibse kana irratti isaan na'anii guddaa sodaatan ergamichi garuu hin sodaatinaa kunoo ani misraachoo gammachuu guddaa isinitti himu kunis saba hundumaaf kan ta'udha har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera inni immoo Kiristoos goofticha milikinni isaa immoo kana mucaa wayyaan itti marame siree horiin keessaa nyaatu irra ciisu hin argitu isaaniin jedhe achumaan kutata ergamoota Waaqayyoo keessaa baay'een ergamicha kanaa wajjin turan isaan immoo hooqubaan Waaqayyoof Waaqa gubbaatti nagaanis namoota Waaqayyoo itti gammaduuf lafa irratti jedhanii Waaqayyoon hin faarfatu turanii ergamoonni Waaqayyoo isaan biraa deebi'anii gara Waaqaatti erga ol ba'anii tiksoonni kutaa Beetlehem dhaqnaa dubbii achitti ta'e Waaqayyo nutti beeksise kana sin ilaallaa waliin jedhan ariifachaa yommuu dhaqan Maariyaamiif Yoosefin mucichas siree horiin keessaa nyaatu irra ciise argatan tiksoonni suni mucichi yommuu argani waan ergamoonni Waaqayyo waa'ee isaaf isaanitti himan hundumaa mul'isan warri dhagaan hundinuu immoo waan tiksoonni isaanitti himanitti baay'ee dinqifatan Maariyaam garuu dubbii kana hundumaa garaatti qabattee itti yaaddee turte tiksoonni sun
isaan ergamoonni waaqayyoo itti himan hundumaa dhaga'anii akkuma itti dubbatanitti ija isaaniitiin waan arganiif waaqayyoo foqubaa dhiyeessaa galateeffachaa gara iddoo isaaniitti deebi'anii. Galanni siif haa ta'u. Ameen. Galanni siif haa ta'u. Waa tokko si kadhadha. Misraachoo tidaan ijoollee keetti himiiti. Misraachoo mana ijoollee keetti himiiti. Akkuma tiksoonni sun waan ati isaanitti himte arganii gaafa deebi'anii galateeffachaa lallabaa galan har'a misraachoon dhalachuu kee ijoollee kee keessatti ta'uurraa kan ka'e gara mana isaanii gara jiruu isaanii gara tidaarii isaaniitti gaafa deebi'an misraachoo kana himaa galani. Misraachoo jaalalaa, misraachoo nagaa, misraachoo amanamummaan kee maqaa gooftaa Yesuusiin hunda keenya mana keenya irra keessatti haa dhalatu. Garaa keenya keessatti haa dhalatu. Dubbii keetiin ilma kee gooftaa Yesuusiin ulfeessi. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Okay. Diilii tokko isin faana gala. Yoo isin ho'itanii misraachoo kana dhaggeeffattanii daqiiqaa 15tti fixeetan daqiiqaa 15 immoo kana fixa. Yoo isin immoo cal jettan daqiiqaa 55tti fixeetan sa'aatii tokko immoo kadhadha. Isa kamitti walitti walii gala? Isa kamitti walii gala? Soddoma? Okay. Haa ta'ush. Yesuus dhalateera. Ameen. Christmasiin kabajamaa Jarmanitti sirriitti memmee namoonni kennaa har'a bantan. Burcuqqoos haa ta'uu, shayiis haa ta'uu, cilfaas haa ta'uu namni har'a kennaa arraappii gootan harka qabaa qaba maaqaanota nima. Gurraani kennaa sanatti maal jenne warri raappii anraappii maal jedhama? Warri bantan yookiin saaqtan. Okay. Kennaa fudhataniitu. Kanaafan gabaabsa. Luqaas boqonnaa 2 irra dhaabadde. Ani Christmasii baay'ee jaalladha. Haati manaa koo immoo ayyaanni biyya lafaarraa hundumtuu ayyaana miti yoo Christmasii ta'uu baate. Yoo ta'uu baate. Ani garuu laayitii isaas hin jaalladhu, dikoreeshinii isaas hin jaalladhu. Akka namaatti waan ani jaalladhu tokko. Inni iyyuu giiftii sana saaqoodha. Siniingallee Oromiffisaay. Waan ani eegu laayitii isaas miti, cabbii isaas miti. Minisootaatti immoo Christmasiin waayitii miti taanaan Christmasiyyuu jedhamu. Barana immoo congratulation Paawulos baga bagatte inchii 22tu lafa jira. As nama gahaa jechuudha. Inchii 22. Cabbii lafa tuulamee jiru. Isaaniif kun Christmasii extra godhaan. Baay'ee kabachisiisan jaallatu. White Christmasiidha. Ani garuu kana hundumaa keessaa kan na dinqu kan ani eegu waa tokkitti duwwaadha. Giiftitti isaa kuma duwwaadha. Namni akka koos keessa jirtu. Okay. Maaliif giiftii kana saaquu excited taatee eeggattaa yoo eegtan giiftiin yookaan kennaani akkasumatti callisee namaan kennamu. Kennaan hiika gurguddaa qaba. Mitiire kennaa callisanii namaa kennitus namni callisee naa kennee beeku hin jiru. Anis callisee namaa kennee hin beeku. Kennaan gaafa namaa kennamu parpasii qaba. Parpasiin maal jechuu akka ta'e Oromiffaan gatii hin beeknee fi okay, kaayyoo qaba. Kennaan kaayyoo qaba. Kennaan ergaa qaba. Kaayyoo qaba, parpasii qaba, ergaa qaba. Yeroo baay'ee kaalsii bacaammaa naa kennan sanaaf jedheen gammada miti. Yookaan immoo warqii mormaa naa kennan yookaan immoo gaabina tuffisan sanaaf saaqee objektii isaa arguu duwwaa kan gammada miti. Even though objektichas arguu nan jaalladha waan ta'eef sini galuu hin danda'u soomuun gaarii miti. Objekticha duukaa mesejii dhufu parpasiisaa fi kaayyoonsa hunduma caalaa bara jireenya koo guutuu laphee koo keessatti fagatii ta'ee fi yeroo hundumaa ergaa isaa ilaaluu kan fiiga otoo objektii isaan ilaalee.
waaqayyo gooftaan machaa waggaa 2000 dura ergamootatti gaafa dubbatani raajoon ergamoonni suni tiksootatti gaafa dubbatani kennaan isiniif kennameera ilmi isiniif dhalateera kennichi immoo carqiidhaan raappii ta'ee eessa jira jedhan dallaa raappii ta'ee jechuudhaan kennaan baay'isa waa'ee kennaa kan jalqabe anaaf sinimiti kennaa kan jalqabe waaqayyo isa jiraataadha singalle kennaa kan jalqabe nuti waan gaarii kennuun beeknu waaqayyo jalqabne ta'e eessaa qixxaayyoo waliin kenninuuti garuu ergamootaani milikinni isaan carqii ordinariidhaatiin raappii ta'ee jira gaafa argitanii aqaatii carqicha banaa ilaala gaafa ilaaltanii objektii mucaa ordinary dhalate tokko argitu isa duwwaa ammoo miti ani waaqayyo gooftaan machaa tarpasiisa kaayyoosa ergaasaa fi jireenya isaa walitti qabe isiniif kenneera jedha waaqayyo yesus dhalateera yesus dhalate jechuun immoo maalsaa wajjin kaayyoosaa wajjin ergaasaa wajjin jireenya isaa wajjin okay akka Luqaas barreessutti wanta gurguddaa sadii gaafa dhaqanii banan argan tokkoffaa wanti isaan argan unconditional love of God Ingiliffa beektu jechuudha ameen jettan wajarman miti yaabbe kennaa sana gaafa dhaqanii gargar saaqanii mucaa duwwaa argan miti kennichi ergaansa inni guddaan maal dubbate yoo jettan jaalala waaqayyoo isa jaalalli ormiffaan unconditional in mind birqama kan hin qabne jaalala waaqayyoo isa guddaa argan alachuun yesus ufuusa duwwaa hima otoo hin ta'in jaalala bara isa birqama hin qabne anaaf siif mul'isuudhaaf jecha waaqayyo ilma isaa yesus kiristoosin kennaa godhee sii kenna si jaallata yesus maaltu isa fide yeroo kana ta'uudhaaf haata waan biraa jira yohannis kana dubbate miti boqonnaa 3:16 yeroo hundumaa qaqqasaa oolu sana waaqayyo biyya lafa akkasumatti akka jaallatetti waan beeksiseef maal godhee kennaa kenne tokkicha ilma isaa eenyu kenne nama jaalallisii kenname fakkaatan for so he loves the world he gave his begotten his begotten begotten jechuun ko mucaa kuran keessa tokko jechuu miti shan keessa tokko jechuu miti sadii keessa tokko jechuu miti lama keessa tokko jechuu miti tokko keessaati tokkichuma hundumasaa kenneef maal gadi barbaad maaltu isa kennisiise kana hundumaa jaalala dhaame Yesus siif dhalate gaafa jedhee tiksootaatiin ergamichi Yesus mucaama sana duwwaa dhalate otoo hin ta'in jaalala waaqayyoo isa birqama hin qabneetu mana tiksootaa keessatti garaa isaanii keessatti dhalate har'as if nothing happen jaalalli birqama hin qabne jaalalli waaqayyoo Yesuusin mana keettaa dhalate amiin jedhii fuudhee ergaan kana caalee jiru ergaan kana caalee jiru Yesus waaqayyoodha Yesus eenyudha jedhe Yesus waaqayyoodha Yesus eenyudha jedhe Yesus waaqayyoodha dhaame Yesus waaqayyoodha ture dur jiraateera dur he is the alpha the omega he is the eternal God bara dura jira waaqayyo bara booddeessi jiraata waaqayyo barri san beeku dammo waaqayyo garuu aniif ati sababii cubbutti gannata keessaa gaafa baane jaalallee isaatu itti mittiqe jaalallee isaa handhuura isaarraa mittiqe kana deebisee ijaarrachuudhaaf waaqayyo maal gochuu turre jira ofii isaa gadi bu'uu turre jira
single labo. Jaalallee isaa ofitti deeffachuudhaaf anaafsiin waaqayyo maal gochuutu irra jira. Waan sidii musitu waaqayyo jaalannaatni isi jaallate miti. Waaqayyo situ jaalannaa si jaallate miti. No, nuti yoo hin jaallannu turre garuu waaqayyo ofiisaa nu jaallate ilma isaa Yesuusin maal godheedha Yohaannis nuuf kenne jaalala jechuun isa kana. Maal Yohaannis jalqabaa boqonnaa afur lakkoofsa 10 namni naa dubbisu jira. Dafa aktivitaa nafsiidhaan kennaan waggaa lama dura nuu kenname. It reveals when we are wrapped the unconditional love of God. Amen. Ela kenna wagga lama kuma lama dura kenname gaafa isaaqamu birqaba sanqamne jaalala waaqayyo mul'isa. Ergaa Yohaannis jalqabaa boqonnaa afur lakkoofsa 10 dubbistaa dhuba. Nuyi waaqayyoon jaallanna. Inni garuu nu jaallata. Nuyi waaqayyoon jaallanna. Inni garuu nu jaallata. Ilma isaa cubbuu keenyaaf furee haa ta'uudhaaf nuuf erge. Jaalala jechuun isa kana. Ameen. Namni madaa jaalalaa qabdan jirtu. Namni jaalalaatiin nama doofnee jiru as keessa. Cu'aa fakkaattu malee. Yaadattuu bara high school faa bara elementary faa barattan sana. Hiriyoonni gaafa isin qoodan sana. Isin lammaffaarratti filamuu barbaaddan tapha keessatti hiriyoonni garuu macarrashaarraa lammaffaarra si filatan. Amma bakka miidhagdee yaadantaa har'ayyuu maaltu nu rakkisaa jira. Biyya lafaa maaliif warqii uffachaa oola, maaliif suufii uffachaa oola, maaliif of qaqayyaraa oola. Maal barbaadeetu? Jaallatamuu barbaadeeti. Malee maaliif lafa dhiita amma fakkeenyaaf mee? Amma Elon Musk, he is a multi-billionaire guy. Garuu waan inni goone jiru biyya lafaaf. Maaliif kana goota yoo jedhani namni akkana jaallatu barbaadaadhaan. Bill Gates sooressa birrii tokko namni hundumtu biyya lafaarraa galagalee otoo isa jibbee waan isatti hir'isuu qabu. Qaba. Garuu waan biyya lafaaf hin goone jiru. Maal barbaadeetu kana godha namaa biratti jaallatamuu barbaadeetu. Miidhama jaalalaa kan hin qabne jiru dhala namaa keessa anaan dabalatee. Garuu waan nama dhibu anaaf siin namatu jaallate miti. Anaaf siin pirezidaantiitu jaallate miti. Anaaf siin horiitu jaallate miti. Anaaf siin hiriyaatu jaallate miti. Anaaf siin waaqaaf lafa isa uume. Eenyicha Yihuudaa. Isa immoo gaaf tokko waaqaaf lafa kana dabarsu. Waaqayyo ilma isa hamma kennutti bara baraan si jaallata. Kennichi maal mul'isa ree? Unconditional birqaba kan hin qabne jaalala waaqayyo mul'isa. Har'atti gaarii keessa kan jaalalli hir'ate jirtaa laata? Fudhadhu ergaa kana. Har'atti lafa hojii keetti jaalala kan si argan dhabde jirtaa supervaayizarii kee biraa, hiriyaa kee biraa, gola kee keessaa, naannoo kee irraa, ollaa irraa, mana barumsaa irraa. Misiraachoo! Waaqayyo gooftaan maccaa jaalala bara baraa si mul'isuudhaaf Yesuus Kiristoosin siif kenneera. Waa'ee kanaa Maartin Luuter egaa si caalamaa beekaa miti bukkeessaa teessoo. Ollaa isaa teessoo. Ilaamee gaaf tokko malaakitan wajjin otoo odeessaniitu. Anoo nan gammade lallabuma tokkitti na gammachiisaa jedhani. Maayinaan Christ loves you. Amen. Singalee. Dhugum lallabuma na tokkitti na gammachiisaa jedhani. Karma jennee yoo lallabne gahuu jedhan daamu. Maayinaan Yesuus si jaallata inni jedhu sun anaan na fayyiseera jedhe. Amen. Luuterin maante? Luuterin na hunda jibbee miti baricha. Miti gaafa inni dhaqee tiisisiisaa dhaqee kaatolikitti maxxansisana namni eeggatu si jibbe. Namuma hundatu si jibbe. Magaaluma hundatu biyya hundatu si jibbe. Because the only official Christian that time was only Catholicism. Miti
kaatolikii kiristaana kan jedhamu iyyuu jiru kan biraa kaatolikii irraa kan hafe. Inna Luuter heeden namni hunduu si jibbeen jennaan namni akkasuma jedhanii dhaqanitti himan namni hunduu si jibbeen ani garuu namni hunduu yoo na jibbeeyyuu Yesuus waan na jaallate. Hallelujah. Nama hundumaan na morma jedheen ittuma fufeen iyyuu maalan godhe eenyu gatii na jaallate. Eenyu gatii na jaallate. Yesuus jedhamaadha. Inni sin jaallate waaqarraa gadi bu'e. Hin bu'eedha. Inni koo waaqa tureedha. Miti Filippisius boqonnaa 2 lakkoofsa 6 kaasaa naa dubbisaa maadha. Dafaatti naa dubbisa. Yoo sin daddaftanii paartisipeetii gootan namti dhadheemnu miti. Inni koo waaqa tureem jedhama. Waaqummaa isaa dhiisee gadi bu'uun akka sinxaana geeddaruu itti hin fakkaanne garuu jaama sagalitti nu dubbisee dhuba. Inni bifa waaqayyommaatiin utuma jiruu ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal qixxeessuu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Jaama sagalitti. Inni ulfina sanaa gadhiisee akka waan tokkootti hin gallee of godhe. Bifa garbummaas hin fudhate. Fakkaattii namummaatiinis dhalate. Waan hundumaatiinis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti, hamma fannifamee du'utti siyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyoo waan hundumaarra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaasaas maqaa kamirrayyuu caalaayyuu kenneef. Argitee waan qabatanii itti hafan waan itti fakkuun siif jedhee maal godhe waaqummaa isaa dhiise gadi bu'e. Maal jedhama gaa kun? Maal jedhama? Meenatti maal jedhama gaa? Maal gatii gooteef? Homayyuu soo kennaa waggaa 2,000 dura siif kenname anaaf kenname wanni ibsu yoo jiraate jaalala birqaba hin qabne jaalala Kiristoosiin fannootti ol baase jaalala Kiristoosiin garba godhe jaalala Kiristoosiin Elohii lafa saba gatan abba waldaa kanaaf na dhiistaa jechisiise. Kanaaf kana duwwaadha. Soo kennaa waggaa 2,000 har'aa siif kenname dallaa horii keessatti maal mul'isa wayte? The unconditional love of God. Amen. Siif dhalatee Yesuus. Amen. Misiraacho. Yesuus siif dhalatee. Dhalatee dhaakaayi. Fudhaa gala. Jaalala si kam? Isa birqaman qabne sana. Isa gaafa dafinoo jaallatee gaafa facaasan jibbine sana. Isa gaafa sanbata akkami giiftii koo akkami gooftaa godhee hammate isa gaafa roobii immoo fuula galagalatee darbine sana. Isa waggaa kaleessa sinsinni isaa akkam jedhee waggaa dhufu immoo harka si qaba keessa si qabate akka handaaqqoo bokkaanitti roobe dukkuu eessi bira dabarre sana. Jaalala yeroo ati urgooftu yeroo ati bareeddu yeroo ati hojii qabdu yeroo ati birrii qabdu si jaallate gaafa baankiin kee immoo qaqallatu dugda isa sitti hin ganne sana. Ganamni ganamaa galgali galgalaa'u hir'atu guutu bareeddu fokkistu yeroo hunduma inni fannoo irratti si jaallate Yesuus siif kennameera. Hallelujah. Wanti minaan jedhe Waaqayyo. Because nama sadiitu jaalalli mana isaanii keessaa du'e naan jedhe afurri Waaqayyo. Sila Phaawulos otoo faarfatu. Jaalalli du'e kanarraa kan ka'e tidaarii isaanii cabsaa jiru filannoo foon isaaniitiin. Seexana jedhanii komatu seexanni wajjin dabarre naan jedhe afurri Waaqayyo. Jaalala dhibee. Jaalala isaanii gatanii sokkani. Jaalala isaanii isa jalqaba. Misiraachoo har'a garuu dhaga'ee ergaasii qaba afurri Waaqayyo. Yoo jaalala isa ta'e anaan na fudhattee Waaqayyo. Manni keenya ijaarama jedhe Waaqayyo. Jaalalli eenyudha? Jaalalli eenyudha? Jaalalli eenyudhaan jedhe. Yoo jaalalli ta'e Yesuus yuunivarsiitii keessa otoo hin jiru ta'e jaalalli yuunivarsiitii keessa jiru. Ayi siniin galle. Ishee haadha manaa
Isa mana dua miti gafna kaze motion isa lagi fatar tayon. Duka gabaran berbanding ano jalan cilen cici udah mana kita kalian aja doa. Yo thole jette mana kita nafurat tegalte. Wak yo gofta macam mana kita nur kesan aja doa. Bifasan kami mana kita bifang konai doa kai. Bota sana de kaila kita bota konai doa kai. Ani sim tu fera sinjalan dan nagai ni ilani. Ani bawa kai udah jadi lupa dan aja doa kai. Amin. Lama fa. Yo kuda kali tikson ni gifti cha arab godan malarkan back to ergan ni lama fa. Malarkan ayana wa kai shurakan. Amin. Malarkan ayana rame. Ayana. Mahal kampra kan waaqayyo nama sakone yo ayana taubat frodo waaqayyo nutu barbadi argate miti waaqayyo nutu barbadi argate no takka waaqayyo barbadi bradini wa inuti fakkat no waaqayyo tu barbadi do argate amen kara enyu kana efesumu kana la malakut sabiyat yoru bifatani isin kana amanti ayana fayyatan male hoji ke sabiti dilo finjachina akasu na mili isin kana kam kana amanti mali fayyatan ayana fayyatan male hoji ke sabiti di kana afu male golina ofinjachina Otomi mame gaf adami fi wani kana kesa tikta me lafa jalqabti umama sanarra oto gaf tikta me you know debu barbade tadi adani nektusi barbade niru garu karasa arga chuindende man already chuputi tigale masu tigale chuputi tigale dua tigale abasa tigale wan hundum tu hadaton itigale himperbaden taudik himperbaden throughout generation Abraham ke successfully taudat nabe Enoch ke successfully taudat nabe Job ke successfully taudat nabe Daud ke successfully taudat nabe Daniel ke successfully taudat nabe Herod ke successfully taudat nabe hundum tikunu gara waaqayyo tikanatta agarsiisu gaafa dadhabani waaqayyo gooftaan macha ayyaana sanangana sojecha ilma isaa Yesuus Kiristoosin dabarsee nuuf kenne. Ameen ati fayyiteetta. Ameen ati fayyiteetta. Ani fayyadeen ameen maana. Hojii kee miti. Dandeettii kee miti. Barumsa kee miti. Horii kee miti. Yesus hojii kee Golgota irratti waan hojjeteef. Yesus hojii kee Qaraanioo irratti waan hojjeteef. Yesus hojii kee achirratti hojjete amma gaa warra natti amanan hundumaaf maal ta'e raawwate. Kun maal jedhama? Ayyaana jedhama. Kun maal jedhama kan biraa ayyaana jedhama. Okay, haa ta'u gaa amma mee kennaa takka nuti kennaama akkasii galuuf jedhee fakkeenya fudhadhaa malee gamaan godhare amma fakkeenyaaf kennaa dizarbiin godhe fudhattanii beektusin hin beektanii ani fudhadhee beeka kennaa naaf hin malle namni naa kennee beeka kennaa guddaa sinoo fudhattanii beektu okay hankeessa naaf amma ijoolleen keessan ishee xixinnoon har'a kennaa batte jirti ijoollee waggaa 5 gadi waggaa 10 gadi memmee harka qabaame qoy ansira gadi bitataniif kennaa bananiif maaliif bananire sababiin sana masaan jaallatutu mana keessa jira ayyaana dha okay haa ta'u tiksoonni uumama biyya lafaa keessaati jalqaba Yesuusin dhaqanii akka arganiif misraachoon itti himame why they deserve to see Jesus at first maal gati godhaniif isaanii Yesuusin jalqaba argan ayyaana tishen waaqayyo ammayyo ayyaana sasiifa baay'isu maaliif filataman hojii isaaniiti qabeenya isaaniiti tiksoonni koo akka aadaa Israa'elitti nama keessaa warra gajjallaati beektu bilisin miti Israa'elitti dhiyoo jirtu aadaa isaanii beekus irra jira tiksoonni
the lowest class, the outcasted community, way to Kaningan and down, Holland to Malayu Kanan. Dauti Yadatui, Dauti Yadatu Center with them without Gava, Raji Wat, your Dibuda Samuel, Daud Manatre, Hira Kesatre, Rikasha Mampasam Daud, Matrinde, Rikasha, get to my to the Vecta, Barasana, yo ye yinate, Imashe, yo Gantes Hagat, yo do this, hard to the Majanabu to set up a Riante. Rukuma, Layana you, quite kind of an emoji and nothing down somewhere, down with the upper down with my head. Ah, Takumo, hold at the project, kind of thing. This so the two can enter. Galu Mastanan, Elgamon Wakam and Herbrison and Nejakam. Manakaya Fine and Nejakam. Mananubo Fine and Nejakam. What Nipaname, Elgan Esaka Nejakam. Oh, one American Simrahana. And Raja Namoni cannot after the dog because I ate the hotel in Shawudamina. One Libaname, Sina Dur Aka said Ada Side Timoi, breaking the news, it's a brightness. A son of Futurage. Manamo to the case of Femane, value you come. Value you come. Garu breaking the news in Adame Penny, Wakabra. Lafaramiti Wakabra. Senan Chapsade, Odu Chapsade, Odu Gari, Misrato Chapsade, one number, Sanamaki Saban, Economina or Regatilatan, Sanina or Regatilatan, Ufana or Regatilatan, Tixota Brenaki. Umanjanama Ayana Janam. Ayana walk a Yoraka, Gatioji Kemit, Harpagalgala, to pitch up Sata, Senan Chapsata, Misrato Chapsata, Makaya Susi Manaki Hagaruya. What am I saying? You are Frata and go to the Kisapuna. Amen. Chapsati Manakiaga, yes. Maria, you are my Filamtia, Mammy. What she like is Jesus Christos in Giasagal Garage at Batik Kataya to come to Jesus. Maybe that's the correct Mammy Malfaka Flam. Ayana. Wait to put out. Well, look at the Gary Genetis. Mikina, put it up by Ayana Temal. Maria ko teenager na moga prasadi mucha esa tutete Nazareth midem Maria mutios midem Nazareth ke sai wangarin bahai kanjeren bar natnai barasan mo jesu ko exactly ugana Nazareth ke sa wangarin bo oh ayana sai Jesus ayana sai Jesus Lekiti Yehuda, Gondi Golgotha, Jandi Karadio, Sirabare the Biana Farat. Sirabare the Biana Farat. Asasratu am setu, Ulfinas Asrati setu, Sirati Muladetu, Akuma Makani Yasukafu Amamunduma, Makam Maria Wamamu, Akasuma Gof Tanimatamaki Wam Sinabasaya. Kumajalam, Meayanamalo. So when the gifts unwrap, number one, it reveals the unconditional love of God. Number two, it reveals the grace of God. Number three, and the last. In the Mammo, I cannot let it solely govern any banani, man, I'll come back to Amanum Mawaka, you are again. Amen, Amanum Mawaka, you are. Namanamawaka. Tixi, govern the Lakani Argan. You preach it in the emit. Jesus, Mariam Fa, Motichi, Rasi, Wakayu, like a Bethlehem, one thing at the emit. One thing at the era. No, what God is but all Badura, Isayasin, Ermiasin, Mikiasin, Indonitidalat, Magalitidalat, Biyitidalat, who do to Rajamer. What a go of Tamaja. Moti Hisain Amande, Moti Orma Rase, Amanu Masara, what you have, Moti Tia Rodel Kabam Namia Kamuve, Lapsi Shedel Kabam Malgore. He loves Kanaka Kamen Beku. Hinamana Isa
Inamana pentena jiran. Penteni di paganina. Oh, waaqayyo dubbisa irraa hin seesu. Ittiin dabalu irraa hin hir'isu. Waan jedhe hunduma akka jedhetti yeroo jedhetti raawwatee amanamummaa isaa mul'isu. Yaadatta Mikiyaas boqonnaa lama lakkoofsa 5 irraa akka jedhe yaa Beetlehem magaalaa Efraataa ati Yihuudoota keessaa magaalaa xiqqashuudha. Haa ta'u malee garuu Israa'el irratti inni mootii ta'u si keessaa dhalataa. Mikiyaas mana raajaa waggaa 100 dura. Miti dhuba akkaan uffata Mikiyaas boqonnaa lama lakkoofsa 5 yaa Beetlehem magaalaa Efraataa ati wayittuun galtu inni si keessaa dhalatu garuu hamma isheen garaa isaatti sabaattu ciriinnattee deessutti malee inni si keessaa dhalatu Israa'el duwwaa miti biyya lafaa hundumaaf mootii waaqaaf lafaa jedhamee hin waamama jedheen. Godheere waaqayyo eetti dhalate Yesuus Beetlehem ani isheen jirtu Naazreet ani isaan jiraatan Naazreet asiitti mootota raaseetu waaqayyo Siizar intinaa isaa baasa si'a waaqayyo garuu hojii isaa hojjechuudhaaf hojii isaa amanamummaa isaa raawwachuudhaaf mootota raasa malee biyya lafaa gaggalagasha malee dhagaa cabsa malee yaanni waaqayyo kakuu waaqayyo waa'ee keef raajame hinuma raawwata. So kana naa qabadhaa Christmas jechuun kennaa duwwaa jechuu miti. Kennaa isaa keessan waaqayyo tokkoffaa jaalala isaa birqaban qabne nu mul'isa. Obboleessa koo har'a jibbaa yookaan immoo jaalala dhabdee kophaa rakkattu si jaallata Yesuus. Lammaffaa Yesuus ayyaana isaa mul'ise. Kan kee hojii keetiin raawwatama miti. Kan kee dadhabbii kee duwwaa raawwatama miti. Kan kee dafqa kee duwwaa raawwatama miti. Dammoo kissii sirra jiru. Maaliif ayyaana isaa Yesuus kissii kee tarsaaseera. Jettu ante tasaasira Yesuus. Haa ta'u qaba erga kana godhe erga si jaallatee waaqaa gadi bu'e erga ayyaana si fayyise kakuusii kadhate hundumaaf immoo amanamummaa isaa raawwachuudhaaf karaa Yesuus mul'ateera Yesuus. Dallaa keessatti dhallachuun gooftaa Yesuus amanamummaa waaqayyo mul'isa. Karaa badhaan dalitiif Hallelujah. Hallelujah. Jaalala waaqayyo ni birqaban qabne. Amen. Ayyaanni waaqayyo inni ati deserving goone. Inni ati itti hojjenne. Amanamummaa waaqayyo inni waaqayyo ulfina laatu. Mana keessatti dhangala'u. Amen. Amen jedhaa kaayi. Amen. Amen mana keessa dhangala'u. Amen. Si jaallata Yesuus. Amen. Ilaamee afurri waaqayyo akkas naan jedhee. Sabni kun fagootti na ilaalaa ani garuu as gidduu jiran jedhamu. Nagaaftu sabni kun fagoorraa na eega ammayyuu naan jedhee. Fagoorraa waan inni fusatti fakkaatee garuu anoo gooftaan maccaa waan si jaalladhu faluuf walakkaa kana jiran Hallelujah. Kun immoo gati lakkoofsa kee miti gati hojii kee miti gati baay'ina kee gati xinnummaa kee miti ayyaanaan si jaalladhe. Hojii koo hojjedhee ani magaala kana keessatti beekamuudhaaf biyya kana keessatti Yesuus jira jedhamuudhaaf ani osoo jira naan jedha waaqayyo. Jira Yesuus. Jira Yesuus. Sabana na fagoorra nan ilaalin jedhe waaqayyo. Raajota irratti nan ilaalin jedhe waaqayyo. Nama irratti nan ilaalin jedhe waaqayyo. Of gidduutti na ilaala san jira naan jedhe waaqayyo. Asan jira dhaggeeffadhaa maaloo ergaa guddaas ni qaba jalqabuma waaqayyo. Hallelujah. Walqainana fagoorra na ilaalta raajota irraa na eegda. Namoota adda addaa irraa na eegda. Ani garuu siin guddisee jal'ina akkuma iyyuu'een awwaalee reeffa godhee fixuudhaaf ani waaqayyoos gidduu jira naan jedhe waaqayyo. Asin jira naan jedhama furri waaqayyo. Akka gara jabina koof akka gara laafina kootti waaqayyo si guddisee si baay'isee ammayyuu Yesuus inni jedhan jira jedhamee jarman keessatti beekamuudhaaf sababa namni ija isaa irraa kaa'ate sumaan beekamee jiraachuu koo mul'isuudhaaf waaqayyo akka gara jabina koof akka gara laafina kootti as walakkaa kana
jira jira haleluya gana ejitonni sagagaltonni warri walisani balleessani hamma si ari'ani si balleessan fakkaatanii booddeemmoo afaan isaanii harkarra kaa'anii dhugumayyuu waaqni isaanii nu dhaale hamma jedhanitti ani waaqayyo kummii kana guddisuu barbaadanaa jedhe waaqayyo dhaggeeffannaa maaloo kun ergaa cimaadha maal akka ta'e beeku